Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee. Viidiyoo keenya kanarraatiin afaan Oromoo keessatti ciroon maali kan jedhuu fi waa'ee ciroo gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Nu waliin tura. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna. Egaa chaanaluma kanarra gaaleen maali kan jedhu viidiyoo tokkoon ilaallee turre. Gaaleen walitti qindaa'ina jechootarraa kan uumamu ta'ee kan ergaa guutuu dabarsuu hin dandeenyedha. Akkuma gaalee kana ciroonis walitti qindaa'ina jechootarraa kan uumamu ta'ee kan ergaa guutuu dabarsuu danda'u yookaan dabarsuu hin dandeenye ta'ee kan uumamudha. Egaa afaan Oromoo keessatti ciroo caasaa isaa irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isaanis ciroo hirkataa fi ciroo of danda'a jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Egaa ciroo hirkataa kan jennuun kan of danda'ee hin dhaabbanne hima yookaan caasaa jechootaa keessatti yookaan ciroo keessatti kan of danda'ee hin dhaabbanne ergaa guutuu kan hin dabarsine ciroo hirkataa jennee waamuu dandeenya. Ciroo of danda'a kan jennuun immoo akka hima tokkotti matimaa fi xumura mataasaa yookaan yaada guutuu yookaan ergaa guutuu ta'e tokko kan qabu ciroo of danda'a jennee waamuu dandeenya jechuudha. Egaa isaan kanaas akka fakkeenyaatti fudhannee yeroo ilaallu fakkeenyaaf gammachuun waan dhukkubsateef mana yaalaa deema. Gammachuun waan dhukkubsateef mana yaalaa deema. Kan jala sararamee kun ciroo hirkataadha. Akkuma gubbaatti xiqqoof yaalletti ciroo hirkataan ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Gammachuun waan dhukkubsateef jennee yoo dhaabbanne ergaa guutuu hin qabu. Hima ijaaruudhaaf walitti qindaa'ina jechootaa ta'ee kan rarra'ee hafee jechuudha. Kanaafuu ciroo hirkataa yeroo jennu kan of danda'ee ergaa mataa isaa dabarsuu hin dandeenye xumura kan hin qabne jechuudha. Egaa asitti ciroo of danda'a immoo yeroo ilaallu ciroo of danda'an akka fakkeenyaatti fudhannee yeroo ilaallu caalaan barataa cimaadha. Caalaan barataa cimaadha yeroo jennu ciroo of danda'aadha. Ibsaan ife yeroo jennu kunis ergaa guutuu dabarsa waan ta'eef ciroo of danda'a jennee waamuu dandeenya. Egaa ciroon gaaleerraa akkamitti adda ta'a kan jedhu ibsuudhaaf ciroon gurmuu jechootaa yookaan gaaleewwanii ta'ee matimaa fi kuutima kan qabudha. Gaaleewwan maqaa fi xumura qabaachuu yoo danda'anillee akka ciroowwanitti matimaa fi kuutima hin qabanii. Ciroon muraasni yaada guutuu yeroo dabarsan kaan immoo ergaa hin xumuramiin tokko dabarsuu danda'a jechuudha. Kanarratti hundaa'uun ciroowwan bakka lamatti qoodamu. Ciroo of danda'aa fi ciroo hirkataa jennee hima tokko keessatti akkasitti adda baasuu dandeenya. Ciroon hirkataa fi ciroon of danda'an walitti dhufanii hima guutuu ta'e tokko nuuf ijaaruu danda'an jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti gabaabumatti ciroon akkanatti ibsamaa jechuudha. Torbaanota darban keessatti dhabamnee turre. Amma bifa haarawaatti viidiyoo hojjechuu eegallee jirra. Kanaafuu isinis nu jajjabeessitanii viidiyoo barsiisoo akkanaa kan akka daddafnee isin hojjennuuf subscribe gochuudhaan viidiyoon kun immoo namoota hedduu bira akka gahuuf like gochuudhaan akka nu waliin turtaniif isin affeerraa jechuudha. Waan nu waliin turtaniif galatooma. Torban viidiyoo haaraan wal agarraa nagaan ta'a. Ciao. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbifna. Afaanuma keenya katabnee dubbifna.